Oromia Media Network Studio Africa Rodui at Galgalon Kololes Kuyakudani Torba Barkum Lamaf Damilati Waltachane Jera Horomi Sani Keza Hayot Gada Borana Keza to Khatai Abang Gada Borana Khagusawat Udurane Abjal Desiliba Wagasagal Tameso Tanjuflikinsu Loli Gudaya Waram Blisum Moromotif Not Motuma Jidu Salali Anale Ug Keza Dema Jirachu Nano Amara University Bardari Baratoti Science Hawasa Qormaat Biyolessa barsiisota kutaa keessa gusuun qoramoo aleellaan umnoot naannoo Amaara Khadanga taakkaniin dhufaniin Oromiyaa lixbiiftuurra godhan jabaateet fufuu kibba Oromiyaa Boorana dargaggoon poolisii wal dhabuun isa dubbatam lubboo fi balleessuu Itoophiyaa dhaabbileen 20 afaan qaban ka tiraanisfoormarii umnibsa biyyattiiti oomishan sabab hanqin sharafalaatiin hojii dhaabuu gamtaan Afrikaa haleella waloo ka umnooti mootummaa Itoophiyaatiif Eertiraa waliin ta'uun Tigraay irra godhuu jiranii yaadda jechuuf waraan biyya Awurooppaa Yuukireen godhamaa jiruun keef goobsite Mooskoo qolachaa jiraachuuf azanteem. Shama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu har'aa kan isinitti maniyoon ingidaati nu waliin turaasiniin jenna. Hayyuun gadaa Booranaa Jaldeessi Adii Liiban abbaa gadaa gosa Hawaxxuu duraanii gannaa 90ffaa isaaniitti dhukkubsatanii boqotan. Bara gadaa Booranaa 66ffaa gadaa Jiloo Aagaa Adii akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1978 hanga 1985 abbaa gadaa gosa Hawaxxuu ta'uun gannaa 8 baallee fudhatanii uummata isaanii bulchaniiru. Bara gadaa isaanii fixachuun erga baallee dabarsanii kennanii asis hayyuu gadaa fi abbaa seeraa ta'uun tajaajilaa kan turan wayitaa ta'u umurii gada moojjummaa isaaniittis gorsaa ta'uun tajaajilaa turanii jiru. Hayyuun gadaa Jaldeessi Adii Liiban dhukkubsachaa erga turanii booda onkoloolessa 5 bara 2015 umurii ganna 90ffaa isaaniitti du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiru. Sirni awwaalchaa hayyuu gadaa kunis kaleessa raawwatamuutu ibsame. Oduu keenya itti aanuun hidhattoonni mootummaan godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduutti bobbaase maanguddoo tokkoo fi daa'ima tokko ajjeesanii jedhame. Aanaa Ambootti ammoo mana qonnaan bulaa tokko gubuun qabeenya hedduu saamuu isaaniitu dhagahame. Lola onkoloolessa 15 bara 2022 aanaa Jalduu magaalaa Goojjootti waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota mootummaan bobbaase gidduutti geggeeffamaa tureen kasaaraa jabaan hidhattoota mootummaa mudatee ture jedhu jiraattonni. Aarii kanaatiin hidhattoonni mootummaa kunneen magaalaatti ol deebi'uudhaan namoota nagaa ajjeesuu himu jiraattonni magaalaa Goojjoo. Akka maddeen jedhanitti maanguddoo biyyaa obbo Dheeressaa Gonfaa kan jedhaman magaalaa Goojjoo keessa daandii irra osoo deemanii gaaffii tokko malee karaa irratti rasaasatti roobsuun ajjeesanii jiru. Saatuma sanatti daa'ima umuriin waggaa 12 Jootee Abbaa Lafaa kan jedhamu lubbuu isaatiif baqatee gara mana maatii isaatti galuuf osoo kaatu shugguxiidhaan mataa keessa dhahuun ajjeesanii bira darbanii jedhu maddeen magaalaa Goojjoo irraa dubbifne. Aanaa Amboo ganda Gorfafaattis kan rukutame waraanni mootummaa ganda ta'ee saqqaatti mana qotee bulaa Oromoo obbo Bookee Gosaa qabeenya mana keessaa cufa waliin abiddaan jalaa barbadeessuun isaanii himamee jira. Godina Booranaatti dargaggoon roorroon poolisii natti hammaattee jedhe lubbuu fi balleessuuf murteessee jira. Barataa kutaa 12ffaa kan ta'e dargaggoo Galmaa Waaqoo maaltu sadarkaa lubbuu fi balleessuu irraan isa gahee waan jedhamu Kuyyoo Waariyoo akka itti aanutti qindeesseera. Boorana dargaggeessi poolisii naati maqeennes jedhe abaar lubbuu fi galaafat jedhu dargaggoo Galmi Jaarso jedhama ijoollee qaqalloo lafa dhuftu taana yaabalman barumsa shaalaqa jaatanii alii barnoota harka qaba iddoon dhalooti isaa godin Boorana aana yaaballo gandi gololchaatii jedhu akka warri dubbitanitti dhiyeennaan beek jedhu duub gurbaan kun gabaya aroba keeta magaal yaaballo irra fageenya dhiyoo gubbaatti argamtu dhaqachi poolisii wal dhaabe ulee amtu dhaananii manidhaa darbataane fuule
qaamoleen nageen mootummaa raangeet kan caala arrabsoo ati maqeennis jettu waan garammaat fakkaata dargaggeessi qoone xaalayaa diqqayyoo akkas jettu waraqati diqqa kanirra qoruun lubboo fi ballees wanni an ofi jeeseef sababa miseensi poolisii magaal aroba keessaa jinjaataniit balleessa tokko malee nadhaane nayi aayyoollee bool keessa tabaaree jirjechuu waan harkaan of ga'eef dhaamateetti dhaabat boorana duub haati waan jabdu jechi haati akkas gorjer kun hawaas naannicha bira fudhatamin qabaat namooti hedduun arrabsu akkas arrabsinaan si miidhuu danda'u dargaggeessi kun garuu qaamolee nageenya haadhisa gaanka miidhuuf humni dhabu isaatiin tarkaanfii ofirra fudhatee jedhu gurba kana hordofe duub namooti baay'een fuul miidiyaa hawaasa irratti itti gaafatama akka jiraatuuf gaafachuu jiru poolisiin jecha muca kanaatiif sabab ta'ee jedhana goduun tumbocamtu seer jaloolee baatu wanni qulqullaa tokkolleen hin jirtu bulchaan bulchiis godin boorana abjaar soboruraroon dabdalagamee jedhan kan qulqulleessuu jirjechuun karaa barreeffamaatiin nutti sirni awwaalchi dargaggeessa kana ardhu wiixat godin boorana magaaliyaa keessa raawwatame lubbu ilmi namaatiif sabab ta'uu yaaka haadha baaruun immoo boorana taad malee nami ilmi booranaatiin haate maqeennes jedhiigisa bilaasha bulcha Itoophiyaa duraanii koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam jedhe dargaggeessi namaa isa ta lubbuun hin jire bool keessa tabaar lubbu baasuu dadhabu lubbumuu fi balleessee jedhu. Lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti salaalee aanaalee hedduu keessatti godhamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo OMN ibsan lola sanbata lamaanii darban aanaa dagam gandalee mansadeen bakka addaa gabaa sanbataa jedhamutti tureen humnoonni mootummaa hedduun akka jabaa miidhaman jedhu maddeen waraanaa keenya. Lola ganama sa'aatii tokko hanga galgala sa'a 12 fi walakkaatti kallattii sadiin deemaa tureen waraanni mootummaa baay'inaan 70 ta'u yoo dhumu 56 ol madaa'uun humni ximmir Hayilee jedhamu aanota godinicharraa wal guuree dhufe faca'u jiraattotaa fi maddeen waraanaarraa odeessi arganne ni mirkaneessa. Lola kana keessatti qondaalonni sadii booji'amanii jiru. Muhammad Bashir Li'ulantane ajajaa dhibbaa Dassaalenya Saffaa kanneen jedhaman qondaaltota lola kanarratti waraana bilisummaa Oromootiin booji'amanidha. Waraanni bilisummaa Oromoo lola kanaan hidhannoo gosaa fi baay'inaan hedduu hiikkachuu isaa simee jira. Oduudhuma wal qabatuun godina Wallagga Lixaa aanaalee Begii fi Qondaalaatti lolli jabaan tibban waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti walitti fufiinsaan geggeeffamaa turuun himamee jira. Lola geggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee lameen keessaa humnoota mootummaa qulqulleessuu beeksisuun humna komaandoo aanaalee kanneen harka waraana bilisummaa Oromootii deebisee baasuuf kallattii asoosaatiin bobbaafames bakka Baambasii jedhamutti haleeluun miidhaa jabaa irraan gahuu ibsee jira. Onkoloolessaa 14 irraa eegalee lolli jabaan aanaalee Begii fi Qondaalaatti geggeeffamaa turuu kan gabaase miidiyaan waraanni bilisummaa Oromootti dhimma bahu raadiyoon har'aata biyyoolessa Oromiyaa waraanni mootummaa dhibbootaan lakkaa'aman lola kanarratti ajjeefamuu fi madaa'uu hedduunis booji'amuu gabaasee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Dishqaa fi Bireenii dabalatee qawwee dhibbootaan lakkaa'aman akkasumas hidhannoo waraanaa biroo hedduu waraana mootummaa irraa hiikkachuus ibsee jira. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irratti galmeessisuu ibsa kana ilaalchisuun deebiin gama mootummaatiin kenname hin jiru. Dhalattoonni naannoo OMN dhimmicharraa qulqulleeffachuuf yaale gama isaaniitiin lolli jabaan naannichatti geggeeffamaa jiraachuu quba qabaachuu ibsuun haalli quunnamtii rakkisaa waan ta'eef miidhaa qaqqabe adda baasanii beekuun ulfaataadha jedhu. Gara oduuwwan birootti wayitaa ceenu ammoo haleellaa humnoota daangaa cehuun naannoo Amaaraatii dhufaniin godina Wallagga Bahaatti raawwatamu jabaatee itti fufee jedhu jiraattonni gandoota aanaa Kiiramuu sadii irratti sanbata lamaan darban haleellaa humnoonni kunniin raawwataniin yoo xiqqaate namoonni nagaa 26 ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Kana malees 43 madaa'uun hospitaala giddaatti wal'aanamaa jiraachuu jiraattonni OMN'tti himanii jiru. Humnoota kanneen waamee kana feere bulchaa aanaa Kiiramuutii jedhu jiraattonni Abrahaam Birruu bal'isee isinitti hima. Haleellaa sanbata lamaan darbe aanaa Kiiramuu keessatti finxaaliyyii naannoo Amaaraarraa bobba'anii raawwatameen yoo xinnaate namooti nagaa 21 ajjeefamanii jedhu jiraattonni OMN dubbise.
Haleellaa miilanaa kana dura caasan mootummaa uummata gandoota aanichaa baay'eerraa haleellaa garee tanaatiin buqqaafamee magaalaa Kiiramuu qubateen eegumsi isiniif godhamaa qe'ee keessanitti deebi'aa jedheenii qe'eetti deebi'uu yaadachiisu maddeen. Jimaata darbe garuu caasan mootummaa ofuma isaa tuttuqaa eegalee jiru. Hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo asiin darban jechuudhaan ganda guddinaa jireenyaa jedhamutti milishoota bobbaase. Milishoonni sunneen ofirra deebi'an. Sana booda bulchaan aanaa Kiiramuu humna faannoo jedhamu kan bakka addaa Haaruu jedhamu qubatee jiru itti bobbaasu hima maddi kun. Uummata buqqee kana gara magaalaatti baqateennaani gara ganda isaaniitti deebi'aa nuti eegumsa godhatanii warri caasaa mootummaa deebisanii turan uummata kana. Guyyaa sadii har'arraa guyyaa sadii dura kana jechuun naannoo gaafa jimaata galgalarraa kaasee dubbiin kun kan tuttuqaansa jalqabee guyyaa sana akkamitti jalqabee humna hidhatee as keessa deemutu isaan kan isaan shanee jiranii waamanitu asiin darbe. Keessumaa ganda guddina jireenyaa kan jedhamu gara boo gaddeetti namni 15 amma dhumee boolla tokkotti waamame kanarraa humni amma magaalaa eegumsi darbeera asiin shaniin jiraniiti. Uummata kana immoo dhagaatiin kun ilaalcha sirrii miti haalli isaa sirrii miti jedhanii milishaa gaafa jimaataatti erganiidhaan milishaa garbuutee deebite. Milishaan deebiteennaan humna warra amantaalii kana immoo haaroo bakka kampii isaaniiti haaroo yeroo deddeebiidhaan himamaa ture haaroo irraa kaasanii kallattii afuriin uummata keenyatti gadi nagan. Eenyutu maqaa bulchaa aanaa Kiiramuu Fiqaaduu Hundee Gugee nama jedhamutu waan kana dalage. Ofiisaa immoo karaa cikaarra karaan gara nagamtee karaan geessu baay'ee aksesibilii miti amma karaan isaas cikeeraa waan hundumtuu manni rakkoo keessa jira kallattii uumaan gara aanolee nagamteerraa kaasanii gara giddaa ayyaana Kiiramuu maal geessanitti jechuudha. Ofiisaa konkolaataa biiroodhaan nagamtee galeeti jarammoo achi taa'ee jira. Humni finxaaliyyii faannoo kallattii afuriin gandoota aanichaa sadi jechuunis guddina jireenyaa burqaa soorumaa fi caffee soorumaatti bobbaafame yoo xinnaate namoota nagaa 21 fixuu dubbata namni kun. Ammallee reeffi namoota bakkeewwan garaa garaatii walitti qabamaa jiraachuu kaa'ime maddi keenya dhumaatiin ture kanaa ol ta'uu akka danda'u eeree jira. Nama 21 kan awwaalame gammaatti reeffa argame namoonni bakka buuteen isaanii hin argamne kan na'anii laga keessa godhanii reeffa kan ta'anitti dubbii arganii kan isaan baqatanii iddoo isaan bu'an yookaan ejjimaanii hin beekamu kan argaman gammaatti nama 21. Ganda caffee soorumaatti nama 6 bakka tokkotti boolla tokkotti gamtaadhaan awwaalameen ganda guddina jireenyaa naannoo boodaa jedhamu immoo namoonni bareedaman 15 boolla tokkotti awwaalaman. Waliigalatti nama 21 wareegaman. Wareegamni guddaan ganda guddina jireenyaa booda bakka jedhamutti Itaanimo caffee soorumaa kan Kiiramuu kiiloomeetirii 2 hin fagaanne durbarsa kutaa bakka jedhamutti namoonni 6 bu'anii ganda burqaa soorumaattis namoonni madaa'anii baay'een isaanii madaa'anii hospitaala giddaatti namoonni fayyaalamaa jiran. Haleellaa tibbanaa kanaan namoonni madaa'anii hospitaala giddaa qofa keessatti wallaanamaa jiran 43 ga'uu odeeffannee jirra. Miidhaa madaa ulfaataa madaa sasalphaa maal kan jedhamu immoo hospitaala giddaa qofa kan ga'e hospitaala giddaatti qofa ragaa doktoroota irraa hakimoota achi jiran irraa ragaa arganne nama 43tu maduu ta'e. Kaan albeedhaan kaan rasaasa. Ganda guddinaa jireenyaa keessatti kan argamtu magaalaan Booqaa ibiddaan yoo barbadooftu mannii fi qabeenyi uummataa guutummaatti manca'ee jira. Beeladi uummataa kumaan lakkaa'amu saamamee gara magaalaa Haaroo bakka buufataa fi kaampii finxaaliyyii faannootti oofamee jira jedhu maddi kun. Gandoota aanaa Kiiramuu garaagaraa irraa sababa haleellaa hidhattoota kanneeniitiin uummanni buqqa'ee 56,000 akka ta'u bulchaan aanaa Kiiramuu armaan dura OBN'tti himanii turan. Jiraattonni garuu namni buqqaafame 72,000 gahaa jedhu. Uummanni sababa kanaan buqqaafame beelaa fi rakkoo gaagaama namoomaa garaagaraatiif saaxilamee jira. Dhimmuma kanaan wal qabatee odeessaa manu qaqqabeen immoo baay'inni namoota ajjeefamanii 26 gahuutu himamaa reeffi namootaa ammallee barbaadamaa jira jedhu jiraattonni. Gara oduu birootti wayitaa ceenu Itoophiyaatti dhaabbileen 20 caalan kan tiraansfoormerii humna ibsaa biyyatti oomishan sababa hanqina sharafa alaatiin hojii dhaabuuf akka jiran beeksisanii jiru. Dhaabbileen kunniin waggootaaf meetee gargaaruudhaan itti fayyadama humna ibsaa Itoophiyaa kan naannolee irra jiruuf tiraansfoormerii oomishaa turanii jedhamee jira. Kanaanis waggaa darbee waliigaltee birrii biiliyoona 2.1 mootummaa waliin kan mallatteessan ta'us yeroo ammaa garuu hanqina sharafa alaatiin hojii keenya adda kutuuf dirqamaa jirra jechuurratti argamu gabaasa barruu Addis Fortune guyyoo wariyoo akka itti aanutti qindeesseera.
ሶስተኛ ወገን ስራዎችን መስጠት ወይም አውትሶርሲንግ ደግሞ ዋሊ ገልተ ሃራው ጥሙር ጅሙዴ ኸሰክን ዋሊ መለቴ ሰኒፍ ጋፈነ ጀራ ቃርሺን ከኑፍ ደበለምቱት የቹን ጋፋ ሆንታው ባናንገሩ ትራንስፎርመር ኑፍ ኦምሹ አበክ ደንዳን ወኺ ኸቺሰኒ ጀሮ ሆታ ቁልቁልን ኡምኒብሳ ኢትዮጵያ ተረጉዳ ኸታይ አብ መንግስቱ 16 ጋዜጥ አዲስ ፎርቹን ጀደሙት ኢትዮጵያ ዳብሌን ድደም ጫለን ከትራንስፎርመር ኡምኒብሳ ቢየቲቲ ኦምሽን sababan qin sharaf alaatiin hojii dhaabuuf jedhaane waggoottan lamaaf sadeen darban beela hongeef waraanaan raafamuu akka jirti Itoophiyaan sharaf maallaq biyya laalleen aleelamu si dubbatama rakkoo tan furuuf duub gabaya sharaf dhoksaa black market khaweerar mootummaan biyyattii meeshaalee gosa 38 konkolaataa manaa waan nyaatanii dhuganiif dibat dubartoota dabalate hojii algodhu isa gabaasaa ture. Ethiopia Central Bank, the Ministry of Finance said it had become necessary to restrict the use of foreign currency. Amman tanimmo dhaabbileen umnibsa biyyattiitiif bu'uur taanii yura kwanqin sharaf biyyalaatiif bu'a jiru. Dhaabbileen kunneen waggootaaf meetek gargaaruun itti fayyadam umnibsa Itoophiyaa kanaannoler jiraniif tiraanisfoormarii oomishaa turan. Sababum kanaan duub wagga darbee qof waligalte qarshii biiliyoon 2.1 mootummaa waliin mallatteessu isaanii dubbatama. Amma garuu hanqinni sharafa alaatiin wal qabate qarshiin nuuf hin dabalamne taanaan hojii dhiisuuf dirqamnaa jedhe waggootaaf mootummaa warri meeshaalee ittiin oomishan gibir tokko malakkaan irra galfatan deeggaraa ture amma garuu sababa jijjiiran ministeerri faayinaansii dhiyoo gor jedhanii meeshaalee lakkoofsaan 250 caalan gubba gibiri qaamu isaaniitiin akka mufatan gaazexaan kun balbaloomse wagga dabre qofkee meeshaalee suphaaf oolan 10,000 ol umnibsa Itoophiyaa kanaannoleef magaalatti gubba jiran dhiyeessuun isaanii dubbatan warri kun yeroo dhiyooti asanqin meeshaalee qa'al irra seenan irra khay oomishi isaanii persenta 45tiin gad mucucaacha dhufu isaatti odeeffama kanaaf immoo sababi guddayyaan hanqin maallaqa alaa sirni qaraxaatiif taarif biyyattiin harka qabduu jedhan. Their families have appropriated government funds. Qormaata kutaa 12ffaa wal qabatee naannoo Amaaraatti rakkooleen garaagaraatti ufiinsaan mudataa jiraachuun dhagahame. Yuunivarsiitiiwwan Baahir Daarii fi Dabra Taaboritti barattoonni barsiisaa harkaa qormaata butuun barsiisota daree keessa ari'atanii akka fedhanitti gareedhaan qoramaa turanii qaamni nageenyaa naannichaas gochicha tumsaa ture jedhu barsiisonni haala garas jiru nuun ga'an. Kana malees sababa eenyummaa isaaniitiin miidhaa garaagaraaf saaxilamaa jiraachuu himatu guutuun oduu kanaatti aanee dhiyaata. Qormaata kutaa 12ffaa wal qabatee naannoo Amaaraatti rakkooleen garaagaraatti ufiinsaan mudataa jiraachuun dhagahame. Qormaata marsaa duraan wal qabatee keessumaa magaalota Baahir Daarii fi Dabra Taaboritti rakkooleen garaagaraa isaan mudachuu kan himan barsiisonni keessumaa warri dhalattoota Oromoo ta'an sababa eenyummaa keenyaatiin hanga arrabsamuu, doorsifamuu fi reebamuutti geenye jirra jedhu. Haa ta'u malee ministeerri barnootaas ta'e caasaan nageenyaa rakkoon mudateef xiyyeeffannoo tokkollee hin laanne. Ministeerri barnootaa rakkoon mudate osoo beekuu gabaasa keessatti illee dhiheessuuf fedhii hin godhanne jechuun komatan. Yuunivarsiitii Baahir Daaritti haalli barattoonni ittiin qormaata fudhatanis seenaa biyyattii keessattuu waan dhaga'amee hin beekne adeemsa qaanfachiisaa ta'eenidha jedhu barsiisota keessaa kan haala ture nuuf ibsan. Naannoo Amaaraatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Taliilii jedhamurraa dhufuun Yuunivarsiitii Baahir Daar damee Gishabbaay mana kitaabaa keessatti qoraman guyyaa gaafa 2 baatii lammaffaa bara 2015 barsiisota irraa qorumsa butuun barsiisota humnaan daree keessaa gadi baasanii karratti cufachuun akka fedhanitti qoramaniiru jedhu barsiisaan qorumsa qoruuf garas deemanii turan. Gochichi waan kana dura mul'atee hin beekne ta'uu himuun barattoonni badii akkasii akka raawwataniif kan onnachiisan humna addaa poolisii naannoo Amaaraa ta'uu ibsanii jiru. Poolisoonni federaalaa gochicha dhaabsisuuf yaalaa turanis ofiifuu humna addaa naannoo Amaaraatiin dhaabsifamaniiru jedhu. Barattoonni kunneen gochichaan booda dhaadannoo fi jechoota dhalattoota Oromoo irratti xiyyeeffatan garaagaraas dhageessisaa turuu himan. Haa ta'u malee qindeessitoonni qorumsichaa qormaata wiirtuu Taliilii kana haquu osoo qabanii akka seeraa fi naamusaan qoramanii itti saamsanii ol kaahuun isaanii akkasumas dogoggorri akkasii uumamuu isaa dhoksuudhaan qormaanni wiirtuu Yuunivarsiitii Baahir Daar damee Gishabbaayitti milkaa'inaan xumurame
fudhatame jechuun isaanii baay'ee nama gaddisiisaa jedhu barsiisaan garasii yaadanuun gahan. Barsiisonni yuunivarsiitota garaagaraa irraa yuunivarsiitii Dabra Taaboritti qorumsa kennuuf garasitti imalan gama isaaniin barsiisonni dhalootaan Oromoo ta'an hedduun waraqaan isaanii ilaalamuun reebicha irratti raawwatamuu himatu. Reebicha kibxata darbe raawwatameen kan ilkaan dhabee fi kan mataan buruqee jiraachuu ibsuun gochichi poolisii federaalaa irratti illee raawwatameera jedhan. Barsiisonni miidhaman yaala gahaa kan hin argannee fi gara qe'eetti deebi'uuf haalli kan hin mijanneef ta'uu ibsuun sodaa guddaa qabaachuus eeranii jiru. Ministeerri barnootaallee walitti bu'iinsa uumameen barataan du'uu fi qaamni nageenyaa miidhamuu malee miidhaa barsiisota irra ga'e gabaasa isaa keessatti eeruu hin filannee kan jedhan barsiisonni kunniin gama biroon humni addaa fi poolisiin naannoo Amaaraa akka nuti hanna qormaataa hin to'anneef nurra dhaabbatanii hojii keenya danqaa turaniiru. Qormaannis gareedhaan hojjetamaa ture jedhu. Ministeerri barnootaa gama isaatiin qormaata kutaa 12ffaa yuunivarsiitota biyyattiitti qoruun kan barbaachiseef hanna qormaataa hambisuun qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi jechaa turuun isaanii yaadatama. Gamtaan Afrikaa haleellaa waloo humnoota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraan Tigraay irratti taasifamaa jiruun akkaan yaadda'uu himee jira. Ameerikaa dabalatee biyyootiin hedduun waraanni kaaba Itoophiyaa dhaabbatee gara marii nageenyaatti akka seenamuuf dhiibbaa gochaa jiru. Guyyoo Waariyoo. Urging all parties to engage in peace talks. Waraani kaaba Itoophiyaa deemuu jirjabaateetti fufu sordofe biyyootaaf jaarmiyaaleen idil addunyaa gugurdoon ibsa baasuu yaaddomu jechuu irratti argama. Loltoota ganni isaanii 55 gattacuuf gara Itoophiyaa bobbaasuun TPLF mootummaa Abiy Ahmad waliin dhuuka jiru waraanni Shaabiyaa magaalota naannoo Tigraay duqa gugurdoon goobsa jiraachuusa BBC'n gabaasu. Uummanni waloo Asmaraa Finfinnee Kundir Ayyeloo Maariyaam Shiree qabachuu fitu mudda jiraachuun isa magaal kibbaqsu maqalee yaaddoo jabatawno gaareen tullamaan deebite teessoo bulchiinsa naannicha North Star ka'uunfatti taanaan dhiibbaan sarbamees mirga namoomaatiif yakkii waraana dachaan raawwatamuu danda'a jedha hawaasi idil addunyaa duul Abiyyiif Isaayyaas Afewerqi kan balaaleffachuun xalayaa qoraa'ool waraan addunyaarras guddichi jedhamu kan dhaabsisuuf hawaasi idil addunyaa keessumatti immoo manni marii nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii waan irreeggamin tolchin kajer gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa fi Eertiraa qoqqobbii meeshaa waraana haamuun gareen naga eegumsa ta United Nation gar Itoophiyaa bobba'u qabdi jechuun yaamichi dhiyeesse. This is the most pressing issue to save millions of people from death. Ergamtoota adda sadi ergoo yaali jaba godhu rakka argamta Ameerikaa yaaddomne waan dabartu waraan lubbu qulqulloota hedduu nyaachuu jirkana xummur godhu dadhabuun isii fafaaje. Biyyoottan addunyaa United Kingdom United States of America fi Canada dabalate warri umni qabedduun ibsa baasuun aleella waloo Shaabiyaa fi Itoophiyaan naannoo Tigraay keessa godhuu jirtu kan balaaleffatan. Teessuma marii dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessa qabdu fayyadamte shirna irratti qajeelti Itoophiyaa Ayerlaand dimachuun hariiroo waliin qabmaddaan kutu jechuusii torbaan dabree gabaa. United States of America kutaa bulchiinsa Jersey Senator Katay Bob Menendez alayaa xummur torbaan dabree koomite walitti dhufeen hariiroo ala Ameerikaatti qor jedhanii loltoota Shaabiyaa ta lubbu balleessitoota jedheen akkisiin Tigraay gad lakkiftee ba'u qabdi jabeessa keekajees. Bulchiinsi Baayiden Junior qondaaltota waraan Itoophiyaa dhabuusaa waraan marslammeessoo kan jalqabsiis kajer qondaalli DC kun warroota yakka sarbamiinsi mirga namooma Itoophiyaa keessa dalaguu jiran kun atattamaan dhaabsifamuu qaban jechuun gaafate. And not the particular official to which the TPLF has been objecting. Dugug sanyii kanurra raawwatamaa turafaan qabachuun Abiy cina dhaabbate jirjedhame TPLF'n kaimatam dhaabbate Muusaa Faakii yookaan gamtaan Afrikaa yeroo jalqabaatiif waraan kaab keessa deemuu jira kanaa yaadda jechuun isa Finfinneen gammachiin. United Arab Emirates ambassador Itoophiyaa Katay Suleeman Daddafoo ibsa dhaabbata gamtaa Afrikaa kan hordofe barreeffam fuul Twitter dhuunfa sarara qoreen Afrikaa Union illeen dhiibba biyyoota laatiif saaxilamte jirti jechuun himaat. Alayaa bana ka'uun kololees guyya tokko barreessuun garee lamaan jechuun PP fi TPLF ergeen gamtaan Afrikaa kun hojii araara guddayyo addunyaan itti kennitan fiixaan baasuuf humnaaf dandeettiin lanqab jechuun qeeqamu irratti argama. Marii ergama adda gamtaa Afrikaa Chief Olusegun Matteo Obasanjo Pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Kenyaataaf ittaantu Pirezidaantii Afrikaa kibba duraanii Boomze
Venezuela Lambo fatto ganjidan tanaan beellamni gaafas qabamsun eegi fashalaayas wanni jedham tokkollee hin jiru. Dhaabbatichi rakkoo loojistikiin naqunnamee jedhe jaarrele araara keessa tokko kata'e Aabbo Uhuru Keenyaataa iftoominni jiraachuu dhabu homaa barreessitootaaf miidiyaalee warri lixa gamtichi Abiyyiin butamuun ol jechuun komaa yeroo jalqabaatiif waggoota lamaan booda waraan kaaba Itoophiyaa keessa deemuu jiru yaadda jechuun dhaabbata Mustafaaqii Itoophiyaa farobadduu jedhe. A cessation of hostilities and a peaceful resolution. Oduu keenya xumuraatiin waraanni ji'oota 8 oliif Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti geggeeffamaa jiru ammasitti kan jiru. Kiev humnoota Mooskoo deebistee haleeluun magaalota jalaa qabaman deebisuuf yaalii gochuu irratti argamti. Yaada pirezidantiin Yuukireen Volodymyr Zelensky haala biyyattii keessa jiru ilaalchisuun paarlaamaa biyyoota biroof ibsaniin gartuuleen biyyoota garaagaraa Yuukireen deeggaruun Raashiyaa qolachuu irratti argamu. Dhiyeenyatti immoo pirezidantii Firaans Emmanuel Macron marfiiwwan gurguddoo Caesar self-propelled guns jedhaman Yuukireeniif dhiyeessuun isaa ni yaadatama. Swiidin gama isheetiin tumsa maallaqaa doolaara Ameerikaa 20 baasu laawuncharii rookeettii dhukaasuun taankii Raashiyaa T90 jedhaman doolaara Ameerikaa miliyoona 4.5 baasan burkuteessan Yuukireen gargaartee turte. Puutiin kutaa bulchiinsaa Yuukireen afurii ol humnaan Raashiyaatti dabaluun isaanii Ameerikaa fi warroota lixaa daran dheekkamsiisee jira. Waraana ji'oota hedduuf deemaa jiruun ammoo miidhaan qaqqabe salphaa miti jedhamee jira. BBC fi Reutersiin wabeeffanne. Walumaa galatti oduun har'aaf qabnu kanneen turan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waan waliin turtaniif galatoomaa qophiileen OMN itti fufu. Odeeffannoo wayitaawaa OMN YouTube irratti hordofuuf subscribe godhaa. Akkasumas fuula Facebookii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan verified ta'e laayikii fi follow gochuun OMN hordofuu dandeessu. Twitter irrattis @Oromiyaa Miidiyaadhaan OMN argattu. Odeeffannoo wayitaawaa fi qulqulluu OMN irratti hordofaa. OMN ijaa fi gurra uummataa.